Ijaaba'uuf jecha lammii sammuun bilchaate takka uumuun arranaafis irraa eegala. Lammii sammuun isaanii guddina yaaddu uumuun yeroon isaa amma. Namni guddaan addunyaa. Sambuusaa dalaguuf waan baay'ee nu barbaachisu wantootuma 2 3 4 waan akkasii qofa nu barbaachisa. Kanaafiyyuu akkuma isin argitan kanatti wantoota sambuusaa ittiin dalagaman qopheeffadheen jira. Kanaaf nafaana bu'aa waliin haa dalagu. Duraan dursee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu jecha hordoftoonni amantaa muslimaa hundi keessaniyyuu baga waggaa geessanii kan dhufuunis rabbiin waa ga'u isinii jechuun barbaada. Egaanii waan ramadaan keessa hojjetame amma gadhiisu kootiif dhiifama guddaan isiniin jedha. Akkuma isin argitan kuni wantootan ittiin sambuusaa maruuf qopheeffadheedha. Egaa kunoo akkuma isin asirratti argaa jirtan wantoota hundayyuu qopheeffadheen jira. Tillee muradhee indaanqollee sirreeffadhee bagduunis yookiin kuzbaraallee sirreeffadhee kunoo kan inni irratti qabaa jiru kuni shunkurtiidha. Akkuma isin argitanuu kun immoo hindaanqoodha. Hindaanqollee irratti sirreeffadheera. Kun immoo bagduun isaa fi kuzbaraadha. Akka afaan arabiitti jechuudha. Garuu afaan keenyatti dimbilaala jedhama kuzbaraani. Kuzbaraan afaan arabiitiin, afaan oromootiin ammoo dimbilaala jedhama. Bagduunis waan jedhamu hin beeku. Asumaan ijoolleen oromoo bagduun isa kan afaan arabiitiin jennu suni afaan oromootiin maal akka jedhamu asuma komentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha. Kun ammoo fulful aswad yookiin qunda barbaree isa sanaa laata? Akkasumatti fakkaata. Kun dimbilaala. Dimbilaala daakamaadha jechuudha. Dimbilaala daakamaa fi asheetii ittiin godhaa. Rakkoon qabu kun fedhii keessanii kan barbaadan itti godhachuu dandeessu jechuudha. Inni itti aanu buhaaraata yookiin qimaa qimamiidha. Gosoota qimaa qimamii 3 of biraa qaba. Soogiddan qaba, maajiin qaba. Wantoota hundayyuu jechuudha ittiin goggoda. Egaan asumaan obboleewwan koo sagalee kan koo yoo dingataa sirrii hin taaneef dhiifama isiniin jechuun barbaada. Inni gosoota qimaa qimamii of biraan qaba. Waan akkaataatti sambuusaa hojjetanu zayitiillee qopheeffadhee wantoota hundallee qopheeffadhee kunoo jechuudha jammaraan jira. Kanaaf walumaan haa jammarru isiniin jechuun barbaada. Kun ogaa akkuma isin argitanu asirratti hojjechaa jira jechuudha. Shunkurtii godhadhee erga shunkurtiin xiqqoosi malkii jijjiirratee booda achi booda indaanqoo yookiin dijaajisa jedhan sana ittiin godha. Kanaafiyyuu jennaanii obboleewwan kan koo daawwadhaa irraa baradhaa biyyaa ba'uun wantoota hedduu nu barsiisee jechuun biyya keenyatti osoo hojjannuyyuu garuu biyya keenyatti isa manguddootiin hojjetan keessa haadholiin keenya hojjettu callisnee mateenya ilaalla. Kanaaf amma moofumaa keenyaaf hojjanne jechuudha. Amma indaanqootti goona yookiin dijaajisa jarri jedhan sanatti goona. Walumaan haa hordofnu. Tokko lama jedheetu kan hojjedhe dhugaa dubbachuu fi gaafa tokko zimmidheeduma sammaru qofa godhee jennaan namni wayi keessaan dhufe jalqabaa kaastee maaf hin hojjettu naan jedhee ture. Kanaaf edeenis jalqabaa kaasee hojjechuuf yaalii guddaa godheera. Egaa yoo dogoggorri jiraate asumaan kun dogoggora jettanii natti himuu dandeessu jechuudha. Ani timaatima xiqqootiin godhee firee 2 itti mummure jechuudha. Timaatima daakamaa isa daakamee bakkeedhaa dhufuudha. Firee 2 itti godhee isin immoo guutuu isaatti godhuu dandeessu yookiin immoo itti muruu dandeessu akkuma fedhii keessaniiti. Isa malee gochuus hin dandeessu. Ani yeroo baay'ee isa malee godha. Timaatima malee godha. Gosootuma qimaa qimamootatti godheetan timaatima malee godha. Garuu timaatimiin waan xaa'amii yookiin mi'aa waan kennuuf baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha. Egaan obboleewwan koo baay'ee namatti tola. Ani dhugaa dubbachuuf baay'ee natti tola. Akka kanatti harka kootiin hojjedhe yeroon jedhu akkuma isinitti himee qimaa qimamii gosoota qimaa qimamiin qaba. Kun dimbilaala isiniin jedhee qunda barbaree qullubbii daakamaa qimaa qimamoota hirdii wantoota akkasii kana kun akkuma harka irra qabee isinitti agarsiisaa jiru. Wantoota baay'eena soogiddallee maajiillee itti godhee wantoota hundatti qopheeffadheetan hojjechaa jira jechuudha. Garuu isin ammoo waan faamiliin bira hojjettan jaallatan yookiin immoo uummannis in bira hojjettan waan jaallatanurra
hojjechuu dandeessu. Anaanii gaafa kana akkuma barbaadetti akkasitti toletti nuuf hojjedhu naan jedhanii kanaaf fedhee akkuma fedhii kootiitti hojjechaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu isin immoo akka faamiliin keessan barbaadanitti hojjettanii fi ofii keessaniif illee akka nafsiyyaan keessan barbaadetti hojjechuu dandeessu. Kanaafiyyuu sirriitti jechuudha akkasiin hojjettanii barattanii wantoota biyya hambaatti barannu kanallee jechuudha. Gaafa biyya keenya galle biyyi keenya tariitii warroota ol guddachaa jiran keessaa ishee tokko ta'uun hin mala yookiin ishee tokko ta'uun hin danda'ame jechuudha. Biyyoota amma ol guddataa jiran kana biyyoota zeeroo irraa ka'anii ol guddatanii ol fiigaa jiran kanarraa ishee tokko ta'uun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf biyyoota keenya waliin haa ilaallisin dhiifama waliin haa ilaallu jechuun yeroo kana keessa daqiiqaa tokko lama sadii waan jedhaa jiruu fi dhiifama naa godha isiniin jedha. Asirratti qaaraatti mureen jira akkuma isin argaa jirtanuu qaaraa maaliif faamiliin kan waan gubu jaallatu waan ta'eef qaaraatti godhee qaaraan itti muree jira jechuudha. Maajiillee itti godhee qaaraallee itti muree achi booda erga qaaraadhaa wajjin xiqqoo si bilcheessee kee booda maaliin godha seetanii ergan qaaraatti godhee ka'ee booda immoo jechuudha qaaraa wajjin xiqqoo waliin makee ammas daqiiqaa tokko daqiiqaa lamaaf irra tursiise sana booda dimbilaalan itti godha jechuudha. Dimbilaala yookiin immoo wantoota wal makataa sana kuzbaraa fi dimbilaala isa jennu sana egaa maqaa isaa hin beeku siniin jedheera. Bagduun isaa maqaa isaa afaan Oromootiin hin beeku siniin jedheera na offolcha akka as jalatti naaf barreessanu abdii tunis irraa qaba maaliif Oromoo wal gargaaruudhaan beekama wal jajjabeessuudhaan beekama waan hin beekne wal barsiisuudhaan beekama waan ta'eef iyyuu akkana gargaartanii si'an irraa abdiin qaba jechuudha. Ammatti godheen jira kunoogaa argitanii akkuma isin argitanu kana amma dhumatee jira jechuudha. Amma bakka jalaa dhaamsee jira ibiddallee akkasitti hojjedhee egaanii akka mi'aawullee abdiin qaba soomana osoon qabuun hojjedhe inna baay'ee tokko mi'aa baay'ee tokko namatti tola baay'ee tokko urgaa'a dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko jechuudha. Nama jaallatame wanti kuni akka barbaadetti hojjedhu naan jedhanii akka barbaadetti hojjedhe kanaaf baay'ee tokkotti tole jechuudha. Kanaaf isinis yeroo hojii hin qabnetti hojjettanii lafa kaachuu dandeessu. Dhugaa dubbachuuf wanta kana raamadaana qofaan barbaachisu. Wantoota kana jechuudha wantoota baay'eedhaan mikroonaa mashamiiliidhaan godhamuu danda'ama. Waan baay'eedha jechuudha. Kanaaf iyyuu jennaanii hojjedhaa baradhaa biyya ormaatitti waan barattan kana galaa biyyatti itti fayyadamaa isiniin jedha. Akkuma isin argitan kun amma sambuusaa godhuufanii egaa fixadheera xiqqoo haga qabbanaa'utti eegeen ture. Amma erga qabbanaa immoo sambuusaa maruudhaafani jechuudha. Akkuma isinitti agarsiise sambuusaan gosootni sambuusaa inni kuni dirqama aannan barbaada isiniin jedheen ture. Aannan gosoota aannanii gosa fedhe haa ta'u garuu aannan isa kana osoo ta'e baay'ee tokko bareedaadha. Gosoota aannanii barbaada isiniin jedheen ture. Aannanitti goradhee achi booda dhiifama naa godha namni aartannatti hedduun dogongora ani ilma namaatii na gorbadhaa malee hinaarinaa natti afayyaa ikooti oomfiin taraa maaliin